meeshaalee furnicharaa yookiin meeshaalee mukaa akka control biffee algaa akkasuma control biffee yookiin ammoo tadarraabii sabboontuuti controliin kuni haala isiitiif dalaisiiftee jechuudha algaallee qabdi garuu har'a controlii namoota hedduu bakka qabadhee waan isinii dhufeef as keessatti meeshaalee namootiin isinii dalagamaa jirullee ijaan dhuftanii akka baratan isin agarsiisa. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha control biffeen meetira 50 jechuun hagam gayaa warri jettanii yaada isinitti tahee kunoo akkuma argaa jirtan saayiziin isaa hagana balballi guguddatee dalagamee jechuudha balballi isinii kanaan jiraa miti balballi kun guguddatee dalagamee jalqabaaf yoo salaama jedhanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuuni jirra jirtu amantiif kutaa osoo waliin qoodin baga jiraattanii hundi keessanuyyuu isiniin jedha asirratti jechuudha asillee madardaratu jira akkuma argaa jirtan kana madardaraan gubbaa kanallee hin jira ittiin galchine waan deemaa jiruufi jechuudha kun mastaawotiidha duubni isaa diimaa naadara jedhamu haadhatii yaadde kontiroolii biyya alaatti meeshaan galu ajajattee qarshiin isaa widdiidha isa san baay'ee yaalaa turre gara baatii lamaa jechuun mastaawotiis tahee meeshaa isaa ogeeyyiilee barbaadnee dadhabnaaniin ka biyya keessaa haadhatii baadiyyaatti jettee tadarraabii jijjiiru. Waan asirratti jechuudha biyya keenya keessa kontiroolii akkamitti faashina ka jedhullee isinitti hima obsaan na jaqasa. Akkuma argaa jirtan asittunoo dulaaba guddaa keessa isaatii qaba haala argaa jirtaniin jechuudha. Hagana gabaabumatti kontirool biffee meetira 50 jechuun hagana yoo ta'e argitanii viidiyoo guutuu isinitti argisiisa. Itti aansu namoota yoo meetira 20 hagam gayaa warri jettan kunoo asuma jira innillee itti jarrite innillee meeshaa namootaa kan dalagamee bahaa jirudha. Kunoo asirratti waan baay'ee isin ibsuudha har'a kunuuti meetira 20 kunis balbala sadii sunillee balbala sadii haa ta'u malee guddinni isaatii fi yookiin ammoo saayiziin isaa garagaraa jechuu jarrillee meetira 20 lama ajajatanii isin agarsiisa kanuma ka fakkaatu wal fakkaata meeshaa abbaa gadaa akkasuma mootuyyuu haadhateenna fi carqii firaashaa zuuriyaa qabanii ijoollee lamaanii jechuudha maqaa isaanii isinitti hima akkuma argitan kana balballi sadii garuu guddinni saayiziin balbala achi lafarra bal'achuu fi dolaamni isaa guddina wal caala jechuudha meetira 20 jechuun yeroo hedduu dalaysiisaa turre kunoo akka kana jira meetira 1 fi saantii 20 jechuudha kalariin kana fakkaata diizaayiniileen kana adiinatti ergite bareedaa isa ta'e bifa diimaadhaan naaf dibii jettee akkana fakkaata akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha yeroo hedduu faashinii biyya keenya keessatti kontiroolii kurnariiti jechuudha amma kuni dalagamee jechuudha sadarkaa lammaffaan xumuramee sadaffaan ammoo tuyyuu xumuramee akkana xumuramuuf jecha hundi isaa ogeeyyii adda addaa barbaadaa isiniin jedha yeroo hedduu meeshaa yoo nama jalaa turee jedhu wanni isin hubachuu qabdan jalqaba kana dhaabullee ogeessi kabiraati akkasuma immoo kana dura kana argitanii kun amma ashaami jedhama finishingii isaa hojjetullee ogeessi kabiraati sababa kanaaf jecha turraa kunniin illee warra finishingii irraan ogeessi ga'ee jalaa dhaabate akkuma sitti argitan kontiroolii kana asirratti qabnaa jechuudha. Kunooti kontirooliin lammata isa kanaa jechuudha. Asiin ammoo tuyyuu meeshaatu jala jira balbala manaa jechuudha kan hojjetamaa jiru. Balbala manaa jechuun balbala mana gaadaa ol dabarsu baay'ee guddaadha girgiddarraa girgidda guutuu manaatiin hojjetamaa jira. Kun diizaayinii bareedinaatii fi kun ammoo tuyyuu ka balballi keessa galuu isin jedha akkuma argaa fi dolaa bateetti kan dalagamudha. Maraafuyyuu kunis meetira 20dha. Hiriyoota lamaantuyyuu haadhaaf dalaysiisee meeshaa biraallee qabanii uffata firaashaa zuuriyaa qabanii ramadaana sarpiraayiziidha. Hundaafuu xumuramee jira. Xumuree jechuudha hunda isaa inshaallah isaanitti hima kun irraa ka'a irraa bu'a akka waliin dhiilee jala deemnee isin jedha akka kana fakkaata kun ammoo iyyuu isaanii meeqaddaatti argaallee fudhatanii asitti immoo balballi hojjetamaa jiru ka isaanii dengeeffame tokkichi kun hojjetame argaa jirtanii miti balballi tokkichi kun hojjetame sun osoo hojjetamiin balbala 4 ajajatanii akkana dhadhaan jechuudha. Hojii namni yeroo hedduu jechuudha wanni sirrii hubattanii beekuu qabdan meeshaa tokko yoo isinii dalaganii yookiin yoo ajajatanii jettanii wanni sababni turuuf keessan qofaa miti fakkeenyaaf ammoo sabboontuun tuni algaa fi kontirooliin ajajatu isinii galee algaa fi kontirooliin ajajatu akkasuma ammoo tuyyuu ijoolleen lamaanillee kontiroolii lamaa fi carqii firaashaa rakabootii uumaman ajajatan carqii firaashaa geeffamee rakabootii misamee geeffamee kontirooliin hafe sababni isaa jechuudha fakkeenya haati ka uffataa kanan ajajattellee tabiraati adda addan na ajajatanii fakkeenya wal bira yoo na ajajattan dirqama jechuudha keessa kaan illee dalagaa
akaan illee dalaisiisaa haala kanaan turuu kenna dirqama. Fakkeenyaaf warri koornarii kana ajajatee jedhe algaa qabaa. Akkasuma mootuyyuu meeshaa kutuudhaan asitti ammoo akkuma argitan dirisiingii kan isinitti ta'an fakkeenyaaf dirisiingiin kun ka'amaanii hasaasaati hin xumuramne jechuudha dalagamee kun akkuma argaa jirtan hundi isaa jechuudha fakkeenyaaf dirisiingiin dibamee xumuramee kun hojiirra jirra kun argitanii. Maka kuno akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Tani hordoftoota akka kabajamtoota kiyya. Dirisiingiin kuni dalagamee osoo xumuramee jira. Garuu qomsaaxiniin walakkaa dalagamee jidduutti ogeessi gara biraa deema. Akkasuma mootuyyuu algaan walakkaan dalagamee sadarkaa akkama kontiroolii reeksii argisiise haala kanaan jechuudha. Yeroo tokko wanni hubannee walii beekuu qabnu ilmi namaa kuni dhimma dhuunfaa qaba. Akkuma isinitti meeshaan mana kana keessa jiru meeshaa nama 5 jahaadha. Meeshaa nama 5 jahaa kana keessa hundi isaanii namuma akka keessanii jarjaru tartiiba haa ta'u malee jechuudha. Garuu nu tartiiba sanii meeshaa keessan isin baasaa jirra. Jidduun ammoo tuyyuu namni dhuun jira, namni sargeen jira, eebbisatuun jira. Waan adda addaa ogeessi kunillee rakkoo adda addaatu jira. Fakkeenyaaf amma ogeessi dura sababa taasisaa deemee daamii jiraan kubee achumaan wal deebiin amma mootuyyuu kan jirullee waan akkanaatiin namni rakkata waan ta'eef obsitanii eeggachuudha. Meeshaalee keessan haala kanaan jechuudha. Namooti meeshaan keessan isinii xumuramaa jiru haala kanaan obsaan osoo jechuudha. Waliif inshaallah ta'ala obsinee haala bareedaa ta'een dirisiingii kunam xumurame xiqqeeshumatu hafe algaan xumurame xiqqeeshumatu hafe akkasuma immoo qomsaaxiniin xumurame xiqqeeshumatu hafe hundumaa qoyyoo jechuudha. Namootiin meeshaalee adda addaas ta'ee wantoota kanneen qofa odoo hin ta'in meeshaa kana yeroo mana geeffamu anaa miti namni geessu akkasuma yeroo asii gabbaasullee anaa miti namni geessu ajaja isinirraa fuudha malee nama dhiiraati jechuu barbaadeetiin nama dhiiratu geessa nama dhiiratu fe'aa makiinaa irratti yeroo hedduu qalbiirra keessa keettan ati osoo nu feetee nu geessite jettanii an hin geessu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asumaanii maqaa jaraa dagadhee ijoollee tanniin lamaan Khadiijaa fi eenyu maqaan isii kontiroolii fi alaalanii kun kan dirisiingiiti. Fakkeenyaaf kun kan dirisiingii kanaati. Ganaa ispoonjii gubbaa uffifamee liizariilee kan irra taa'an ganaa taa'aa jechuudha. Xiqqeeshumatu of hin xumuramne kun haalaan margitan kanaani. Guutuun meeshaan isii warqaammaa fi adiidha wal keessa. Khadiijaa fi kana kun hin xumuramne ganaa xumuramuu argitanii. Asitti ammoo kun warra xumurame. Warra xumurame kun rakkoo qabu. Ka'amaanii hasaasaati. Asitti ammoo tuyyoo meeshaa Khadiijaa fi guruuppiidhaan kontiroolii keessaan kana fakkaata geeffamee jira keessan lachuuyyuu kasabboontuullee takkitti kaameraa irra deemsaa fi gubbarraa haga jalaa waraabiif Khadiijaa fi bakka akka jara lamaanii kana kasabboontuullee gubbarraa haga jalaa waraabiif kunuuti. Kanaaf akkana fakkaata meetira 50 fi meetira 20 garaagarummaan guddina saayizii isaati yookiin maqaasa isaati jechuudha. Meetira 50 naga guddatu meetira 20 namoo sanirra hir'ataa jechuudha. Saanti 30 garaagara garuu 30 saniif baay'ee guddaa waan addaa tokko fakkaata inshaallah. Kanaaf mashallah kana fakkaata laayik illee godhaa sheer illee godhaa lakkoofsi bilbilaa immoo kan iskiriin irra jiru.